guyyaarra maaliifi kabajnaa guyyaan fannoo kunii maalidha seenaansaa yoo jennu abbaan keenya Phaawulosii kiristaanota warra Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkas jedhera. Lola fannoo isaatiin ajjeese. Anotiin illee jedha lola hundi keessan wal faana lola fannoo isaatiin ajjeese. Emin በመስቀሉ ገደለ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqee tokko amiin. Jaalattoonni hordoftoonni YouTube Tasfaa Istiidiyoo numti keessan iyyuu ashama akkam jirtu baga ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee baga wajjumaan nu ga'een isiniin jedha. Ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan iyyuu baga gammaddan baga gammannee. Egaa nutis guyyaa har'aa kana ayyaana fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e ayyaana fannoo isaa kabajaa jirra jechuudha. Guyyaa har'aa kana argamuun fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajaa jirru guyyaa har'aa kana magaalaa Amboo keessattidha. Ayyaanni fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee kan namatti toludha. Garuu kan bara darbee irraa xiqqoo ishee gadi bu'aadha jechuudha. Sababiin isaayyuu bara darbee namoonni hedduu yaa'aniif haala gaariitiin haala addaatiin kabajnee gallee bara kana garuu sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitiin ayyaanni fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin namoonni baay'eellee otoo yaa'in namoota muraasa qofaan kan kabajnee galleedha jechuudha. Egaa dhukkubni balaafamaa addunyaa kana erga qabatee booda wantoonni adda addaa sosochiin adda addaa dhaabbatee tureera. Egaa akka fedhaaf eeyyama waaqayyootiin nutis namoota muraasan kabajnee galleerra jechuudha. Viidiyoo isaa haala seera qabeessan isiniif qopheesseera gama Tasfaa Istiidiyootiin daawwachuu dandeessu. Nutis ayyaana fannoo gooftaa kana haala seera qabeessan namoota muraasumaan kabajneerra nuti gama keenyaan jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana namoonni yaa'anis yoo xiqqaate namoota 300 hanga 400 gidduu irra ta'anii namoota muraasa qofadha. Niyyuu addaan fageenya isaa eeggateeti jechuudha. Sa'a sana keessatti poolisoonni eeganii nuti immoo viidiyoo kan argame irra kukunnee muraasa isaa isiniif dhiyeessinee jirra. Egaa hundumti keessanii gama Tasfaa Istiidiyootiin subscribe gochuudhaan gama Tasfaa Istiidiyootiin dhaggeeffachuu dandeessu. Ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessaniyyuu ayyaanni kun ayyaana jaalalaa kan nageenyaa kan kabajaa isiniif haa ta'u. Ayyaana kanaanis fannoo gooftaa qabannee gooftaa duukaa buunee akka itti fayyinu akka itti jiraan akka gaabbii gallee mootummaa waaqayyootti dhiyaannu fedhaaf eeyyama isaa fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa wajjin gidduu keenyatti argamee kan nu gargaaruuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Hundumti keessaniyyuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bakka lafa jirtanittis nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Tasfaa Istiidiyoo subscribe gochuun hin dagatinaa. Ayyaana gaarii. Sasmita meletu
Achuma argatu fannu gufta Bakunu Bukan maskalah Marin Bukan adunyaf Namas Penuh Yesusi Isana fi Damera waliti babaka Isa Smita meletosa Bakita Benfagi sati buta Achuma argatu fanu Achuma argatu fannu gufta Berani radahaf Terus Kote lafni Argabe Kawan kubah Mahunda Nasi tanah Sabsemoye Damera waliti babaka Smita meletosa Bakitas benfagi sati buta Achuma argatu fanu buta Achuma argatu fannu gufta Kiri akosi Gorfamte Koti tileni Fannu argatte Konstantinosi Nusate Nota sadaha Jifate Damera waliti babaka Smita meletosa Bakitas benfagi sati buta Achuma argatu fanu Achuma argatu fannu gufta Masgali wakaha Jamu Nalota dufu Itti fufa Dinota durat Nemagu Fanu sarginha Kufa Damera waliti babaka Smita meletosa Bakitas benfagi sati buta Achuma argatu fanu Achuma argatu fannu gufta Saba Kristana Hamin kiramate Kan gofta Yesus Rat nipate Bara iradaf Bade dokate Botit lenit Mulatan argate Saba Kristana hawin kerawate Angufta Yesus irrat dhipate bara dheeraadhaaf badee dhokate mootiitti illiinitu mul'ataan argate damaraa walitti qaba muka bobeessa arrisaas ni ta'a mallattoosa bakkichaas gad fageessa deekoota achuma argatu fannoo gooftaa achuma argatu fannoo